dhaggeeffattoota keenya kun oduu vii'oo galgala kanaa kallattii nama isiniif dhiyeessinaa nu hordofa. Galchuma waliin sin nagaa vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. vii'oo afaan Oromoo wixataa jimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 31 fi naayil sa'aatirraa immoo vii'oo 24 irraa caqasuu jirtan. Wixata doolessi diddaan bara vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ansoora Alaaqeeti. Ijjecha Hacaaluu Hundeessaatiin duubatti holota Aforroo Guduruu keessatti nama hedduutti hidhame. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Eertiraatti imaltuu dhaqeetiin gale. Waajjirri mirga nama tokkummaa mootummoota waan waraanii maali nagaa eeguuf biyyi sunitti ergan uummata hiriira baay'ee tolche akka qoratan gaafate. Afrikaan kibbaa daarii isii koronaaf jettee cufatte taan yaayyuu banatte warri Moozaambiik ka warqii albuuti dhibii barbaadachuu yookaan hojii barbaadachitti dhimbiibamuu jira. Tattaan gulaan itti tachaan tujubeetti oduu nutti. Attamoltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Dhaabii mirga namaaf falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa namoonni siyaasaaf gaazexeessonni akkasumas namoota hiriira mormii waxabajjii 29 booda hidhaman eessa akka jiran battala akka beeksisu ibsa baaseen gaafatee jira. Naannoo Tigraay keessatti filannoo gaggeeffamuuf jiruuf qopheen barbaachisu godhamaa jiraachuusaa ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisaniiru. Dr. Dabratsiyoon haala yeroo ilaalchisee sabaa himaa naannoof ibsa kennanii jiran. Akkuma kanaan seera filannoo baasu, boordii filannoo hundeessuu akkasumas hoogganoonni koomishinichaa muudamuu isaanii beeksisaniiru. Hoogganoota koomishinichaa filachuuf uummati bal'inaan irratti hirmaateera ka jedhan Dr. Dabratsiyoon bifa milkaa'in akka geggeeffamu gargaara jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed guyyoota lamaaf Eertiraa erga daawwatanii booda kaleessa Finfinneetti deebi'an. Akka gabaasa sabaa himaa biyya keessaatti muummichi ministeerichaaf jilli isaanii pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin marii geggeessaniiru. Marii sanbata darbe geggeessaniin pirezidaantii Isaayyaas Afeworqiif muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed fooyya'ina argameef danqaa waggoottan lamaan darban murtii nagaa seena qabeessaaf michummaa biyyoota lamaanii gidduutti irra ga'ame ilaalchisuudhaan bara 2018 mallatteeffame danqaa mudate xiinxalanii jiru jechuudhaan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal Tiwiitarii irratti maxxansaniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmediif jilli isaanii piroojeektiiwwan misooma qonnaa kan naannoo Gaash Baarkaa jiru daawwataniiru. Innaa daawwannaa kanaa jila isaan waliin gamasitti imale pirezidaantii Isaayyaasiif aangawoonni mootummaa gameeyyiin argamaniiru. Yemaaneen Tiwiitarii irratti ergaa maxxansaniin jilli kun miseensonni tajaajila biyyoolessaa marsaa 33ffaa eebbifamuuf qophee isaan gochaa jiran daawwatee jira jedhan. Miseensonni hawaasa Itoophiyaa kanneen Los Angeles keessaa kaleessa ajjeechaa aartistaa Hacaaluu booda hokkara ka'ee lubbuu namaa bade jedhaniif sagantaa dungoo qabsiisuu geggeessan. Qindeessitoonni akka jedhanitti magaalaalee Oromiyaa keessatti ajjeechaa gosa irratti hundaa'e balaaleffanna jedhanii mootummaan kanneen yakka raawwatan murtiitti dhiyeessee kanneen qabeenyaan dura manca'ee firpha akka baasu gaafatan jechuudhaan Daani'el Argaa'u Los Angeles irraa gabaasee jira. Hawwaannisi gammoojjii weerara marsaa lammataaf Keeniyaa kaaba gama dhiyaarraa gama Itoophiyaa gama kaabaa bakka hawwaannisni kun horee biyyattii gama dhiyaatti faca'uu malu jedhutti deemaa akka jiru ta'uu jaarmiyaan qonnaa addunyaa ibsa torban darbe baaseen beeksisee jira. Weerara duruu jirutti inni ammaa kun dabalamee weerara Itoophiyaa keessaa hammeessuu mala jedhameera. Ammaaf sadarkaa yaaddessaarraa ga'uu baatus battala hin to'atamu taanaan weerara hawwaannisaa kun miidhaa dhaqqabsiisuu mala jedhamee jira. Waajjirri mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa humnootiin farra shororkeessummaa maalii hiriirtota mormii farra mootummaa irratti humna ammaa ba'aa gargaaramee du'uu siiviilota hedduuf sababaa ta'e akka qoratamu gaafatee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa ergiteef sora. Mansuuma waraan tokkummaan mootummoota biyyi waraanee oolmaaf bultee dho'u maalii eeguuf jedhee achitti erge. Dameen isaa forsaata jarbii nagaa dhowwuu eegaa jedhanii achitti ergan. Waraanni kun ammoo dhiyootan sun lakkiseetiin maaliitti warri hiriira bahe 14 fixeetiin 154 ammoo madees jedhanii himatan. Akka dhaabbileen mirga namaa jedhanitti waraanni kun hojii sila baheef nagaa lafaa eegu lakkisetti warra mootummaa himachuuf hiriira bahe fixuun oolu. Waraanni kun warra waan mootummaanis tolche himachuuf guyyaa 10 duratti hiriira bahe humna gati dabarseetiin hedduu keessa miidhallee keessa qorachuu jedhanii gallakkisan malee hiriir sun irratti nama 200 ol qaqqaban.
Pirezidaantiin Maalii Bobakar Keita mootummaan isaa jeequmsa kana inum qorataa jedhee waada gale. In qorataa jechuun isa sun ammoo odeemtu koomishineerii mirga nama tokkummaa mootummoota Liz Torseef gammachuu guddoo. It's essential that all alleged human rights violations and acts of violence. Wanni nami miidhamee jedheetiin himate. Jeequmsaaf wanni hiriir nama baase. Ammumaan tana jabeessanii qulqulleessanii dhugumaan qorachuu malan. Abbaa balleessa qabulleen balleessa qabdaa jedhanii itti muruu malan. Minsuumaan dhaabii tokkummaa mootummootalleen waan waraanii isa namtolchee jedhan kana warra hiriir baay'ee waliin qorachuu jira. Akka jecha odeemtuu tanaatti warri hiriir baay'ee hagi guddaani nagumaan hiriir baay'ee. Taatullee hagi tokko qabeenya abbaa qabu caccabsee kaballeessellee num jira. Maalitti gan 8 duratti bara waraanii milishaa islaamummaa lola keessi jabeeffatsuunitti namkum hedduu dhumate. Keessattuyyuu maalii gama jidduu mobtii laf jedhanitti laf jarii humnitti jabeeffatsuunitti gochee lamalleen akka malee wal dhabaati. Bambaraa fi Dongon. Tokkummaan mootummoota akka mootummaaf paartileen mormituulleen harum qajeelaanii afaan qajeeloo walitti dubbatanii rakkoo biyyi isaanii dhugumaan falatan gaafate. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni paartii Dimookiraatotaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen kutaa Joorjaa keessaa kaadhimamaa kadu'aan boqotan miseensa mana maree Joon Luwiisiin bakka bu'ee filannoo sadaasaaf nama dorgomu filachuuf wal ga'anii jiran. Dubbiimtuun paartichaa akka jedhanitti dorgommii kanaaf namoota 131tu iyyate. Koreen filannoos namoota xumura irratti dorgoman 3-5 calalee kan dhiyeessu yoo ta'u, miseensonni koree paartichaa beekamoon 44 nama kaadhimamaa ta'u filachuuf jiru. Namni injifate Riippaabilikaanii kataan Enjelaa Staanton King waliin dorgoma. Luwiis marsaa 17f miseensummaa mana mareen kan tajaajilan yoo ta'u bara 2016 mormituu isaanii garee Riippaabilikaanotaan wal dorgomanii sagalee 180 argachuun injifatan. Qabsaa'aa mirga namaa beekamaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Luwiis dhibee kaansarii irra jiijiitiin yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda jimaata darbe umurii isaanii waggaa 80tti du'aan boqotan. Qabsoo mirga namaa jabanaa kan Ameerikaa bara 1950mootaaf 60mootaa keessatti innaa hirmaatan umuriin isaanii waggaa 23 kan ture yoo ta'u, hoogganaa qabsoo mirga namaa Dr. Maartin Luuter King waliin illee walitti siqeenyaan hojjetaa turan. Hospitaalonni 5 kanneen kutaa Filooriidaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii waan heddummaateef sireen kutaa namoonni akkaan dhibaman irra ciisan kan hin jirre ta'uu ibsamee jira. Kutaan Filooriidaa akka gabaasetti dilbata kaleessaa namoonni 12,000 haaraa vaayirasichaan yoo qabaman kunis guyyoota 5 walitti aanuuf namoonni 10,000 ol COVID-19 qabamuun gabaasameera. Naannoon Maayaamii kan akkaan dhahame yoo ta'u, hospitaalota 45 keessaa kan akkaan muddama jala jiran konyaa Maayaamii Deed keessa jiru. Bulchaan magaalaa Maayaamii Firaansis Suwaarees wixata har'aa qabee namoota utuu maaskii hin kaayyatin alatti argaman irra adaba cimaa kan ka'an yoo ta'u, balleessaa jalqabaaf $50 yoo adaban, yoo irra deddeebi'an garuu hanga $500tti kan adabaman ta'uun beekamee jira. Gama biraan bulchaan magaalaa Los Angeles Eric Garcetti manaa akka hin baane irra deebi'anii ajaja dabarsuuf qarqararra kan jiran ta'uu kaleessa beeksisaniiru. Garcettiin bulchiinsi Trump dhukkuba kanatti duuluuf hanqina hooggana biyyoolessaa qaba jechuun balaaleffatan. Dhimmi COVID-19 walta'iinsa utuu barbaadu dantaa siyaasaaf oole utuu gargaarsa argachuu qabnu qofaatti dhiifamne jechuudhaan dilbata kaleessaa CNN'if ibsaniiru. Kun ariifachiisaa akka ta'e beeknaa yeroo dhiyootti ni dhumata jedhanii uummatatti himuu dhaabaa. Yoo akka biyyaatti hooggana biyyoolessaa jalatti walitti hin dhufnu ta'e namoota itti dabalaa du'an arguuf jirra jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi dilbata kaleessaa qofaa namoonni 500 ol duraa kan du'an yoo ta'u, vaayirasii koronaan kanneen qabaman namoonni 63,000 immoo galmeeffamaniiru. Awurooppaa keessaa namoonni miliyoona 3 ol ta'an COVID-19 yoo qabaman kanneen 200,000 ol ta'an immoo du'aniiru. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa biyyoota miseensota ta'an kanneen weerara vaayirasii koronaan miidhaman deeggaruuf jecha bajata $2 tiriliyoona raggaasisuu irratti walgahii guyyoota 3f geggeessaa turan irraa wixata har'aa ganama boqonnaa fudhatanii jiru. Mariin duraan hamma sanbataa qofaatti geggeeffama jedhamee ture wixata har'aa waaree boodas itti fufa. Muummichi ministeeraa Neezerlaandis Maark Rutte akka jedhanitti fooyya'inni argamuusaa ennaa ibsan, chaansilariin Oostiriyaa Sebaastiyaan Kurz immoo mariin geggeeffame cimaa ta'us bayii har'a argametti hedduu gammannee jirraa jedhan. Mariin guyyoota xiqqoo darban geggeeffame biyyoonni Awurooppaa dureessota ta'an 5 Oostiriyaa, Deenmaark, Fiinlaand, Neezerlaandisii fi Swiidin faallaa biyyoota gama kibbaa weerara vaayirasii koronaan akkaan dhahamanii waan dhaabataniif jecha cimaa ture. Jarmanii fi Faransaay garuu biyyoota gama kibbaa deeggaranii jiran.
kanneen gama kaabaa akka qaama waliigaltee sanaatti baasiin jiru to'atamuu qaba yoo jedhan biyyoonni kan akka Xaaliyaaniif Ispeen immoo haalli kun akka laaffatu barbaadu. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa namoonni 135,000 sababaa COVID-19 kan duraa du'an yoo ta'u kanneen keessaa hedduun Xaaliyaanii, Faransaayif Ispeen irraati. Weerara vaayirasii kanaa dhaabsisuuf mootummoonni hedduun uggura sochii kaa'uun dinagdee gamtaa Awurooppaa yoo miidhu hayyoonni dinagdee akka tilmaamanitti waggaa kana dinagdeen Awurooppaa dhibbarraa harka 8.3 gabbu'uuf deema jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Akka dhaabii warra jireenya goomitta qabu barbaade haa to'atu. IOM jedhetti Afrikaan kibbaa seera koronaan to'achuuf biyyisiitti nama seenuu dhoowwatanii ammiyaayyuu lakkifte. Warri Moozaambiik biyyisuun dhufeetiin albuuda akka barbaadachuu fi akka malee itti yaa'utti jira. Liizaa Shilaainitti oduutannuu erga jaalanne nutti. Daangaan Afrikaa kibbaaf Moozaambiik gidduu baatii bitootessa darbee cufame. Kun immoo maatii namoota albuudaa qotuun jiraatanii 28,000tti tilmaamaniif rakkoo diinagdeetti uumee jira. Akka duraanii gara Afrikaa kibbaatti daangaa ce'anii hojjechuudhaan waan argataniin maatii ofii deeggaruu hin dandeenye. Jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM'f dubbii himaa akka ta'an Paul Dillon VOA'f akka ibsanitti waliigaltee biyyoonni lameen irra gahan namoonni vaayirasii koronaa qabaachuu isaanii ilaalamanii hin qabamin jiran hojii isaanii Afrikaa kibbaa keessatti itti fufuu danda'u ka jedhe ture jedhanii. The screening is conducted by the hiring agency and when they're screened as vaayirasichaan qabamuu isaanii kan qorachuu qabu dhaabbata isaan hojjechiisudha. Yoo vaayirasii koronaa hin qaban ta'e gara Afrikaa kibbaatti fudhatamanii dhaabbati isaan hojjechiisu guyyaa 14f adda baasee isaan kaa'aa jedhan. Diloon itti fufuudhaanis gareen inni jalqabaa kan namoota albuudaa qotan 500 of keessaa qabu waaltaa IOM kan naannoo daangaa biyyootii lamaan irra jiru keessatti qorannaan irratti gaggeeffamee deemsa kana keessa darbanii jiru jedhan. Waaltaan kun duraan kan baname namoota dhukkuba sombaan qabaman qoratanii wal'aanuuf ture. Dhukkubi kun immoo namoota albuudaa baasan akkaan miidhuudhaan beekama. Dilton akka jedhanitti namoonni albuudaa baasan kanneen biroo 3,000 torbanneen dhufan qoratamuuf jiru. Afrikaa kibbaa biyya dhukkubi COVID-19 akka hamaatti miidhamtedha. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti namni 375,000 fi 500 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u 4,800 immoo vaayirasichaan dhuman. Moozaambiik keessatti garuu kan vaayirasii koronaan qabame 1,400 yoo ta'u kan du'e 9 qofa. Diiloon akka ibsanitti jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM biyyoonni miseensa isaa ta'an tajaajila eegumsa fayyaa akkasumas dhimma bulchiisa daangaa irratti gargaaruudhaan muuxannoo qabaa jedhan. Lammiiwwan Moozaambiik kanneen oguma kabiraas qaban Afrikaa kibbaa keessatti carraa hojii akka argatan gochuufis abdii qabnaa jedhu. South Africa's gold and platinum mines alone. Afrikaa kibbaa keessatti warqee fi albuuda pilaatiiniyam jedhamu qotanii baasuuf hojjetoota 45,000 barbaachisa. Ogumni qaban kun diinagdee Afrikaa kibbaa itti fufsiisuuf barbaachisaadha. Kanneen Moozaambiik keessaa gara Afrikaa kibbaatti godaanuuf hojjetan hedduun kun kanneen hojii qonnaa gaggeessan dabalatee dhiyeenyatti kontraata hojiirra oolan argatu abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Hojjetoonni IOM baatii waxabajjii darbee kaasee kanneen konkolaataa fe'umsaa daangaa ce'uun oofan attamitti dhukkuba COVID-19 irraa of ittisuu akka danda'an hojjetaa turan jedhu Diloon. Shofeerota konkolaataa gurguddaa kan fe'umsaa 7,500 ta'aniif dhaamsa attamitti vaayirasii koronaa ittisuu akka danda'amu ibsu afaanneen naannoon qopheessanii harka dhiqachuu fi namoota biraa of fageessuun bu'aa inni qabus barsiisaniiru jedhu. Eegee Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii asitti akka maatiif paartileen mormituu jedhanitti holotaaf horroo guduruu keessatti nama 100 caalidhaan bulchiinsi ammoo warra wanjala hojjaatidhaanii jedha. Naakor Malkaatti namni dubbise.
Aadde Alamii Jaallataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaa Icooman ganda Sulula Fincaatti abbaa warraa isaanii abbaa ijoollee isaanii 3 kan ta'an obbo Baanee Tamasgeen torbanoota 2 dura humnoota nageenyaa mootummaatiin qabamanii hidhamuudha kan dubbatan. Sababa abbaa warraa isaaniitti hidhamanii fi rakkoo maatii koorra ga'e jedhanis akkasitti dubbatu Aadde Alamiin. Adiirratti halkan keessa humna adda waraanaatiin mana dhufanii rukutan isaa kan itti ta'uu poolisiidha kuttubanii naan jedhan obbo Baaneedhaan barbaannaa jedhan inni gaafa itti gadi ta'uu si barbaannee irraa harkatti ol kaasuudhanii harkasaa ol kaasuu harkasannuma fudhatanii sokkaniiru. Yeroo ganamaa poolis dhaabaa irratti poolisii barbaadii Oromoo akka seenaa waan hundee dantaadha erga Oromoo taatanii yeroodhaan yookaan gana horii yeroodhaan baafutanii fudhatanii reessaan dhaqxan jedheen boru barbaachisaa dhufaan jedhe. Hiriira tutubaasaa shanii qallabdaadhanii durumayyuusaa wanta jechaa turaniiru. Hiriiricha irratti marroo fi bilbiltee uummata faana walii quunnamsiistee jedhaniitu kan isaan qaban. Dhuguma immoo gocha kana godhaniiru abbaa warraa keessan. Inni guyyichuma kana manichuma iyyuu hin baane saditti baa ture dhukkubitti ta'ee tusiisaa ture. Mana murtiitti dhiyaatanii jiru abbaa warraa keessan. Dhiyaanne amma kunoo isa jimaa ta'een gaddaa ammoo fudhatanii. Amma aanaa keessanii dhugaafii gaafatamne ammaatti baay'ee miidhamaa jirra nuti sarara afaanittidha kan hojjennee jiraannu waan ijoollee mucaa xinnoon qaba hojii sana immoo hojii dhiiraa jemmatti darbee hojjechuuf baay'ee natti ulfaata ammasuma ammaallee gobii isaallee dhaguu hin dandeenye. Achuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruuttis obbo Raffisaa Dhugaasaa namni jedhaman ajjechaa artistii jaallatamaaf beekamaa Hacaaluu Hundeessaa irra ga'e balaaleffachuudhaaf hiriira irratti hirmaachuu isaanii irraan kan ka'e humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin qabamanii jechuun komatu. Fira dhiyoo obbo Raffisaatiin namni jedhan obbo Deebisaa Ibsaa obbo Raffisaan miseensa paartii Koongireesii Federaalistii Oromootii jechuunis kan dubbatan isaaniif namoonni 20 ta'an aanaa Amuruutti hidhamanii jiran yeroo ammaa kana mana murtiitti hin dhiyaanne torbanoota 2 darban keessatti hin gadhiifamnes jechuun komatu. Jiraataa magaalaa Shaambuu kan ta'aniif miseensa paartii Adda Bilisummaa Oromoo ABO ta'uu kan dubbatan namni sababaa yaaddoo nageenyaan qabuuf maqaan koo akka hin himamne jechuun gaafatan akka jedhanitti akkuma godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanolee garaagaraatti namootni 50 ol ta'an humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin qabamanii hidhamanii jiru. Kanaafis ragaa barreeffamaan akkasumas maqaa isaanii of harkaa qabaa jedhanii jiru. Mootummaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalota garaagaraa keessatti haala hin uumamne kanaan namoota hidhuunis sirrii miti jechuun komatu. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Addisuu Fayisaa dhimma kana irratti yommuu deebii kennan akkas jedhan. Waan amma dhiyoo kana ta'e naannoo keenyatti wanti uumame hin jiru, balaan ga'ee hin jiru, qabeenyi badee namni sababa kana qabame jedhamee badii kana balleesse jedhamee ammatti nama dhaga'ee hin jiru. Yoo aanaan qabeera ta'e jiru aanaan sababatti qabee dhimmatti qabee qulqulleessee seeraan balleessa. Gudruufaattii jedhu nama jabeessaa taakka lafaa jedhu hojjetaa mootummaa gabbisaa jabeessaa nama jedhamu qotee bulaadhaa jedhanii abaaboo guduruu aanaa jedhamu keessatti Jimmaa Gannatii keessattis akkasuma tajaajila akka taakkala gabayyoofaa jedhamantu qabamee jechuun kan isaan nutti himanii. Namni kamuu seeraa olimti seeraa gadi waan ta'eef akka badii balleessetti sababa hojjetaa mootummaa ta'eef sababa hooggansa ta'eef sababa tajaajilaa ta'eef wanti hin qabamneef hin jiru. Haa ta'u garuu qabamanii yoo ta'e garuu dhimmi isaanii seeraan qulqullaa'aa qorataan achuma jira abbaan seeraa achuma jira waan ta'eef yeroo isaa eegee tartiiba isaa eegee deebii argata. Garuu naannoo Jimmaa Gannatiitti namni boombii waajjira poolisiitti darbuuf qabatee dhufe qabamee jira. Naannoo sanatti nama nagaa irratti balaa geessisu kana wajjin wal hidhata yoo ta'e qaamni qoratu qoratee deebii itti laata. Haaluma wal fakkaatu godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Olmaraa magaalaa Hoolataa keessattis namootni 50 ol ta'an humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin erga qabamanii hidhamanii torbanootni 2 darbaniiru jedhan. Torbanoota 2 dura hiriira balaaleffannaa ajjeechaa weellisaa afaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame balaaleffachuuf ba'ame karaa nagaatiin kan jalqabamee xumuramee rakkoon nageenyaallee turre jechuun kaasu. Miseensota koree paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO keessaa tokko kan ta'anii fi sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuun gaafatan. Warra hamboo warra dindabarati hamboo jaartii walfaana warra karaa muukerii meeshaadhaa dhufu jiru miti. Amma kanaaf immoo karaa nakeen cufanii makiinaa dabarsaa footoo isaanii guddisanii shaamaa qabsiisanii bitaan mirgaan dhaabatee bo'o. Namni qabeenya mootummaa qabeenya dhuunfaa tokko akka jedhee gurin jiru. Anuma kanaan dura ijoollee amma warshaa keessatti gaaffii mirgaa gaafatu gaaffii mirgaa uummanni Oromoo kaasu hin jiru. Isa kanatti wal qabatee isa uummanni Oromoo wallagga lixaa fi guddinatti cimaa jireetti wal qabatee hojii dhabeesseetti wal qabatee dhukkuba koovidii kana wajjin wal qabatee rakkoo adda addaa yeroo adda addaa tuulamee jiru kun jira. Isa kana wajjin wal qabatee ijoolleen gaaffii mirgaa gaafatu. Isuma kana jibbanii maneedhaatti buunu malee wanni raawwatamee jibbuutti barbaada. Barsiisaa Biraanuu Warquus obboleessi isaanii Tsaggaayee Warquu jedhamu sababaa ittiin hidhame jedhan akkasitti ibsanii jiru. Gaafa Hacaaluun du'u konkolaatuma warshaa
simintoo Habashaatti kan inni konkolaachisu. Gaafa sana ijoolleen naannoo qeerroon naannoodhaa fuudhitii nu baasuu jennaan konkolaataa sana warrunti warshaa eeyyamanii too inni fuudhetoo deema ijoollee Finfinnee. Dhufee raawwateetu konkolaatatti oddoo warshaa galteetu dhaabe. Sana booddee deega torban tokko taa'ee raawwatee booddee konkolaataa kan fuudhetoo deeme ijoollee fidhaa. Jecha ijoolleen konkolaataa ittiin fuuterraa ijoolleen sirbaa turtee dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turteedhaniitu konkolaataa bakka inni oofaa jirutti poolisoota afuriin meeshaadhaanii konkolaataa fuudhisuu waajjira poolisii deemee achitti si barbaannedhanii himannaa isaa akkan argetti ijoollee hin beekamnee fi ammaaf to'annaa jala noonde faana daandii cufteedha kan jedhu. Komiidhaa magaalaa Hoolotaa fi aanaa Olmaraatti ka'u kan ilaalchisee qaamota nageenyaa itti gaafatamtoota waajjira poolisii fi geggeessitoota aanaa Olmaraa fi magaalaa Hoolotaa irraa mirkaneeffachuuf tattaaffiin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennaniin akkas jedhanii jiru. Ajjeefamuu artistii qaalii keenya Hacaaluu Hundeessaa hordofsiisee naannoo Oromiyaa keessatti bakkee garaagaraatti walitti bu'iinsii fi jeequmsi uumamee ture. Jeequmsa sanaan lubbuu namaa fi qabeenya irraa miidhaan gurguddaan ga'eetii kan ture. Kanaa waliin wal qabatu gabaasa wanti lakkoofsaan dabalu jiraachuu danda'a. Gara nama 7,126 ta'an to'annaa seeraa jala oolanii haalli inni ittiin itti qulqulleeffamaa jiru jira. Amma naannoon Oromiyaa guutummaa guutuutti nagaadha jechuun hin danda'amu. Namni gadda qabuu fi quuqama qabu ibseeti kan gara mana isaatti deebi'ee warri garuu gadda sanaa fi quuqama sanatti fayyadamanii jeequmsa biraatti dheessisanii saamichaaf haala mijeessaa turanii ajjechaa lubbuuf haala mijeessaa turanii Oromiyaa keessatti bakkee inni taateen kun ta'e kamitti shakkii akka wajjiniin yookaan immoo taatee sanaa wajjin wal qabatus bakka jirutti haalli tarkaanfiin fudhatamuu fi deemamee fi nageenya mirkaneessuuf hojjetamaa ture jira. Magaalaan gara lixaatti taateen akkasitti bakkeetti mul'ate hadibamu malee bakkee garaagaraatti namoonni sanaaf haala mijeessuudhaaf tumsa garaagaraa gochaa turan bakka mallattoon akkasii mul'achaa turetti olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfiin fudhatamu jiraachuu danda'a kan jedhu nan tilmaama. Garuu yeroo wanni akkasii uumamuu kana keessa humnoonni uummata keenya gidduutti garaagartummaan akka babal'atu akka walitti bu'iinsi babal'atu haala mijeessuudhaan qooda fudhatan jiraachuu malu. Namoonni dhimma dhuunfaa walirraa qabanis haaloo walirraa qabanis waltajjii yeroo wanti akkasii uumamu haaloo walitti bahuudhaaf deemuun waan jiruuf caasni nageenyaa karaa of eeggannoo qabuun amma danda'ametti ragaa walitti qabatee ragaa sana irratti hundaa'e akka olaantummaa seeraa yeroo jennu warra qabamaniifis olaantummaan seeraa jiraachuu qaba. Warra nagaa barbaadaniifis olaantummaan seeraa jiraachuu sirraa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Vaayirasii koronaa kanaaf jenneetiin hojjettooti VOA Afaan Oromooleen manneen keenya Waashingtan DC, Virgiiniyaa fi Meerilaandii oduu tan isanitti himuu jirru. Akka itti guddaan to'annoo dhukkuba Afrikaa Joon Niksaasong jedhetti ardiin isa uuma beektuuf uuma dandeetti cufaanuu vaayirasii koronaa kan ofirraa dhowwuuf fala barbaadachuu jirti. Anitaa Paawulitti Afrikaa kibbaa Johannesburgiin erge jalanne. Afrikaan faca'ina vaayirasii koronaa jalaa miliquu hin dandeenye jedhu ogeessi qorannaaf to'annaa dhukkubootaa tokko. Dr. Jaan Nikengaansoon daayireektara waaltaa to'annaaf ittisaa kan Afrikaa daayireektara ta'uun tajaajilu. Isaanis akka jedhanitti hayyoonni dhukkuboota qoratan doktoroonnii fi laaboraatooriin qorannaan keessatti gaggeeffamu guutummaa Afrikaa keessatti hojii jabaa hojjetaa jiru. Namoonni 600,000 fi 40,000 caalaan dhukkuba COVID-19 jedhamu kan vaayirasii koronaan dhufuun qabamuu isaanii galmeessanii jiru. Namoota miliyoona 6.5 irratti qorannaan kan gaggeeffame yoo ta'u hedduun jara kanaa lafa vaayirasiin koronaatti heddummaatu kan akka Afrikaa kibbaa, Masrii, Naayijeeriyaa, Gaanaa fi Aljeeriyaa keessatti argamu. Dooktarri kun akka dubbatanitti dawaa haaraan yaaliif kennamaa jira. Afrikaa kibbaa tallaalii yaaliif kenname isa jalqabaa hojiirra oolchaa jirti. Dhumarratti tallaaliin milkaa'e argamnaan biyyoonni Afrikaa dawaa sana ofii isaanii oomishanii ofii isaanii kan raabsan ta'aa jedhu. It is a strong belief that Africa should play an active role in tallaalii kana arguu fi itti gargaaramuu keessatti Afrikaan qooda gaarii qabaatti amantii jedhu jabaa qabna. Hanga tallaaliin biraa argamee Afrikaa keessatti raabsamutti eeguu hin qabnu. Kanaaf ardiin Afrikaa bifa qindaa'een qooda keessatti akka fudhattu gochuun tallaaliin yaaliif kennaman kana hojiirra akka oolan gochuun jajjabeessaa jirraa jedhaniiru. Kana malees jedhan hayyoonni saayinsii namoota qoricha aadaa beekan waliin dubbachuun maal gumaachuu akka danda'an ilaalaa jiran. Waaltaaleen ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa
laaboraatoorii Itiyoophiyaa, Senegaaliif Naayijeeriyaa keessatti kanneen vaayirasicha irratti qorannaa gaggeessaniif deeggarsa gochaa jiru. Garuu jedhan duulli gaggeeffamu kan hayyoota saayinsii qofaan injifannoo argamsiisu miti. Ardiin Afrikaa maal gochuu akka qabdu kan ilaaleen dooktorri kun ennaa tarreessan. We need to ramp up testing. We need to trace those who are infected and isolate them. Qorannaa namoota irratti gaggeeffamu dabaluu qabna. Namoota dhukkuba COVID-19 qaban faana bu'uu, kanneen argaman adda baasanii kaa'uu akkasumas wal'aansa barbaachisu kennuudha. Dhimmi lammaffaan gochuu qabnu hirmaannaan hawaasaa kana keessatti akka dabalu gochuudha. Duulli dhukkuba COVID irratti gaggeeffamu kan murteeffamu sadarkaa hawaasaatti jedhan. Hawaasa haala gaariin keessatti hirmaatee abbummaan gaggeessee deebii ittiin kennu taanaan namoota COVIDiin qabaman sirriitti barree wal'aansa barbaachisu kennuu hin dandeenyu jedhani. Dhumarratti biyyoonni Afrikaa keessaa hundumtuu imaammata addunyaa maaskii kaa'achuu yookaan funyaaniif afaan haguuggachuu isa jedhu hojiirra akka oolchaniif gaafanna ka jedhan Dr. Nikangason yeroo manaa baanu bakka namni hedduun jirutti hundi keenya maaskii kaa'achuun dirqama imaammataan lafa kaa'amee jedhaniiru. Dooktarri kuniif aangoonni Afrikaa kibbaa qorannaan dhukkuba COVID-19 qabamuu baruudhaaf gaggeeffamu fooyya'aa akka jiru ibsanii kunis lakkoofsa namoota ilaalamanii dabaluu fi ariitiin ittiin gaggeeffamuuf ba'iinsaas ibsamu fooyya'uusaa dubbataniiru. Torban darbe Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan haaraa qabamanii giddu galeessaan guyyaatti 17,000 ture jedhu. Vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtanii sirbalii birraa kan hir'isanii kenna afaan Oromoo faarsa taarratanum taboriitii waldachaan sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. Barsiifnu ittiin haa guddifnu wal haa yaadachiifnu jechoota adda addaa ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega.
mi'aawa yaa'an sagaleeke cirracha bishaanii bayyini jijjigee gurratti mi'aawa. Tokkoffaan kan artistaa Haacaaluu irratti dhukaasuudhaan ajjeese Xilaayee Yaamii jedhama. Inni lammaffaa isa wajjin immoo kan as keessatti hirmaachaa ture Abdii Alamaayyoo jedhama. Inni sadaffaa yeroodhaaf to'annaa keenya jalan oolle Kabbada Gammachuu jedhama. Xilaayee fi Abdii to'annaa keenya jala oolchinee jirra. Kabbada Gammachuun immoo barbaadamaa jira. Kanaafuu uummanni keenya naannoo galaan jiru akkuma Xilaayee fi Abdii dabarsee nutti kenne ammas deebisee Kabbadas dabarseetoo akka nutti kennu bakka dhokatee barbaachi godhamaa jira. Barbaachi qaamoleen nageenyaa godhu kana keessatti hirmaachuudhaan yeroo gabaabaa keessatti to'annaa jala akka oolchu abdii guddaa irraa qabna. Maaliif akkamitti Haacaaluu ajjeesuun maaliif akka barbaachisee jecha amantii isaan poolisii biratti kennaniin akka arginetti akka Xilaayeen nu kaasetti jechuudha. Tokkoffaa kan inni kaasaa jiru ergama dhaaba Abaa Shanee jedhamu akka ta'e uummata Oromootiif dabarsuudhaaf jecha uummanni Oromoo bilisummaa isaa akka argatu mootummaan kun kufaa jira. Nu wajjin hirmaadhu siifis darbaa biyyaafis darbaa. Uummanni Oromoo akka balaarratti